Voilà. Hayyee Maaliif beektu? tole. Pesteekoonte arguufidhaa wanneettu isin waaqummaa yesuusuu dhabame innaan rakkannoon numti guddaayyuu hin dhabame. Raajii gaafanna raajiidhaatu ni masani. Akkasumaan jettanii bakka maayindii washii gootanii jiraatanii. Maqaa isaa yaamtuu sun abboon raajii ati cufadhu raajii qoyka. Mee muti roof godhu osoo muti sin goone please si kabajnee siifin kan na carraa. Gurbaa kanaan yeroo mata akka carraa na kanaa na dubbisu Masfiin. Ustaaza dubbadha dhagaaraa bere. Waan siin jedhe peenteen biyya kamitti hundeeffamte bara kam hundeeffamte. Peente jechuun maal inni peente kosti jechuun isin galee jecha kana yoo addaan nuu baaftan hin booda isin waan siin jedhe afaan Oromoo si gaafadhe. Akkiniin jedhe. Peenteen afaan Oromoodha. Waan feete haa taatu. Afaan Ingiliffaa haa taatu, afaan Oromoo haa taatu, Amaariffaa haa taatu, Giriikii haa taatu, Roomaan haa taatu, afaan feete haa taatu. Wanni amantaan pheenxee jedhamtu kun jaarraa kam keessa hundeeffamtee argamtee eessatti hundeeffamte biyya kam? Jaarraa tokkoffaa keessa sin jedha. Jaarraa tokkoffaa keessa. Naa baase naa baase. Tole. Hin amantanii mire? Naa baase baase maan agarsiis jaarraa tokkoffaa jedhamas afaan Oromoon isinii baasa. Aboo waanuma feete hin baasiin sin jedhe. Bakkeetti hundeeffamte. Naa guddisa walumaan dubbifna. An eessarra naa baasuu deemta wangeela irraa jaarraa tokkoffaa kan jedhu naa baasuu deemta. Okkee si guddisa kunoo. Jaarraa tokko. Pentekosteen guyyaa meeqaffaa inni guyyaa meeqaffaa irratti dhufe. Abboo waan siin jedhe afaan Oromoo si gala tana booda daqiiqaa fixuun barbaanu I don't wanna waste my time. Akka barbaadde taa'uu hin dandeetta. Akka barbaadde garuu an ragasiifidha. Na yoo amante. Na dhaggeeffadhu. Amanuu baattes. Gaafiin kiyya si galee. Abboonni amantaan. Isa wanti afaan Oromoo hin beeku gurbaan. Maal halkan haadha manaati haadha manaati ati naaf qaaliidha jedhi mataa isii qabatu. Haadha jedhini binnaati. Maayinis soona. Isin haadha alaa wanti biraan beektani shamarra waliin wanti amantiin keessa. Waan haati manaa keenii jirtiin siin jedhe. Ani yoo mana biraan jirtu an haadha manaas mana keessaan qabu. Maal taate haati manaa ta'e? Haadha mana kee. Ustaazin keessanii tokkoon mucattii yoo peente taate si fuudha jedhe jaarsaa umurii 60. Aboo haadha qofa jettu isin. Okay. Aboo haadha qofa jettu isin. Okay.